كيفت فرق دي قوارة من جنة جلا يا هو عجبني زوجي دوباتي قوادا أما لا قوارة الحمد لله تو قوارة دوبا ما نبدأ بستاف كومنتي كذي جنا قوته أنت إن شاء الله يا أمس بيا سعودي عربية سنتي سيمو أتشخص تورتي جرتاز ونراسي تقو بيتي سوني nama beekallee agartee gowwaa gooti. Maaliif beektaa? أوكي أيه Hawaasummaa waan hin beekneef nama wajji waan hin jiraanneef tuun mana arabaa keessa jiraatti. Kun mazraa keessa jiraata. Kun ammoo istirahaa مدينة keessa jiraata. أيه So kanaafi beekalleen dhamaata. Osoo ati hin feene si dhamaasti jechuu fedheeti. Hawaasummaa keessa waan hin jirreef. يس Waan bilbila keetiin agartu malee qaama nama wajji teessee yeroo dheeraan dabarsitu bashannanni hin jiru. Bakki girgirriidhaa hin jiru. Jiraatullee sodaadhanii. Gizee hunda sodaataa goota. Saniifi yooniif wayillee beeyte si cufaa deemti. Kanaaf hogga akkas hin jaani hin deebisiniif. لا ندي سوفوانا كمان Yaa. حالها Yaa. وعجبني ولا تو يا أخي تو قالتو أدمها سي كومنتين بايته Ani aan komentiin argu bar. Si jala barreessu jiranii na biratti hin argu. يا خبر تلاقي توكا تنقدر نمبي خبر Sababniinis miidiyaa kan nuti ni fiif tolfannee beeyte. ميديا Fi tolfachuu ni beeyta. Miidiyaa fi tolfachuu ni beeyta. يا نمبي أخي Akkamitti fi tolfatta miidiyaa. أنا ميديا يقولون في تلفة دوغا فكين يا فما ميديا في تلفة تشون قومن تمر مثلا فعلا لو دبوي تشوما خيتي ميرا مثلا Yaa sanuma. Komentii tana negatiifa jira. Pozitiifa tu jira. Ta'irraa dubbisuu qabduu fi tafanii nama gootuu ni dubbista. Tan taane ni dhiista. Tas hin taane. Jaallaltee dubbisuu ni dandeessaa bari. Okay, ammaan tana yoon biyya galuu yaada qabda. والله سنة الله أعلم قالوا ده قالوا قالوا تنا إن شاء الله قالوا يا زرا قالوا رب ما بيغامل أنا أما في يادين كبا ما في روتنا Biyya alaa deenu forfaayiliin kan kee cinaa alaabaa eessatiitu jira. Biyya Awurooppaa. Biyya san deemuuf yaada hin qabdu. سر متي تمه San qofaa miti bar kanallee barbaaddi. يا خنا اللي بربادي قالوا يرو ما تنتي وني قبيسن كجلو تديم الربايو الرجودة كانوا ما نفكات Okay. Biyya alaa maalleen nama hin geessu. Qabaachuun barbaachisaadha. Maallaqa qabaachuun barbaachisaa. Bakkuma kamiifuu maallaqa yoo qabaatte immoo irra bareeda. Biyya alaa nasiibuma rabbi si geessa. Yoo nasiiba qabaatte deeta garuu achirraa Saawudirraa himi. أندور تكجال توقع تفاعلنا على نسيبة وايد دو خستين كوني بيتا النسيبة بكجال لا قفتين كم بس Wayi ana batu'a. Fakkaa dhiisi jaalaltuun maal si gooti? نيسي برا مفرا جيبه Yaa maal si gooti jaalalti dhiisi jaalaltumti nuun jirtu bar. Beekaa jaani bar wannumti jaalala jaanii hin jirtu. أما أني واون ده يكتفني لا لا دلقا خيس تياتاتو وامكرو خيس تياتاتو ونينا نتي نسيبة ده بنجرتو قرو بكجال لا تنتي يرو باين يدمال Wayi. Bakka adiitu wal cinaa ofansaa wal cinaa oftana fakkaata. No والله نما ولجنا بدل لي متي يعني ما تكتي يا رومتين دو قروسن قاعد كشو Nama يا ati amma الودي ganaadha. Ganaa ijoolleedha.
guddadhu. Eesaan irraa ijoollee umriin na deemtee jirti bara amma yeroon xiyyeena irra deemtee jirti jaaltoo. Uff. Dubu yoo ta'e akkanatti nuti maal jenna yaa'u? Ati sammu dura ijoollee maali? Ani nama umriin hin beeksisne malee ijoollee miti. Gin hin beeksisu amma kan dhufus akkanuma na agarta. La haa ta'u malee anillee namatti dhufuus akkanuma na agartan nama deemu waliin guddadhu gadi guddadhu kun waggaa 5 immoo ja'a ammaan tana. Hoggaan nuti hoggan jiru dubartoonni dafeetii dulloomu. Yaa haa ta'u malee anamma bara deengaddaatis kanuma bara kaanis kanuma. Seegalee akkanuma. Hoggan adarreeta mallee hin geenye hanga waggaa yoo xiqqaate waggaa 27. Ati amma umriin ta'e waggaa 20 qottee? Uff. Aboo barbaada kiyya qabda. Waalaikum salaam jaala. Wayi dhugumaan si gaafa daree jaaltu. Waggaa meeqa bira naan jette? Waggaa 20 ol dabarte. Dhalaan daftee guddatti beekama. Ani ilma hangayitii kanan qaba bara. Laata kazzaab. Hayyee osoo hin dhalee akka keetii kana lafaa qabu. Duma ashee jibdee jirta amma bakka sanatti. Akka keetii kana lafaa qabu osoo hin dhalee. Atiitu akka iyyaana lafaa qabaa jaaltu. Eega. Anuma guddaa dhalatee waggaa 23 jiru kana dhalatee lafaa qabde. Eega. Subhaana qoomin gubbi yoo umriin ta'e inshaallah waggaa 35 waggaa 35 taatee wanuma akka iyyaana hin qabu. Okay. Ati mana ani riyaafaa ta'uudhaan mala garuu Allah waalam rabbi bihaa malee. No, wallahi ansirra guddoo. Ati waggaa 23 mattaami? No, ansirra guddoo. No. Waa cabne. Haa. Akkasiiti. Bareeda. Okay. Khabraa maal si gaafadha? Maal si gaafadha? Uuma feete na gaafadhu. Uuma sitti tole. Ilkeete tana dhaabbachuu yaada ni qabda? Dhaabbachuu yaadan qabu akkanumatti aanaa teessu sana akkanumatti hin fedha. Adoon dhaabbachuu yaada qabaadde. Bareen dubar kaarruu si taate. Adoo dhaabbachuuf yaada qabaadde gaafan biyya jiruun dhaabbadda. Garuu hin fedhu. Engasii miti jaala. Garuu hin fedhu silaa dhaabbachuuf yaada qabaadde adoon biyya jiruutiin dhaabbadda. Garuu hin fedhu malee. Awa dhaabbaddu yaa hoggoo qofaltuu. Ilkeen tiyya kaarroo fakkaatti laasa jammar siigalee nama ilkee irraa yaabteen fakkaaddoon siigalee kaarroo fakkaatti ilkeen tiyya akkanumatti hin fedhaawan. Bareeda. Faamilii quba ni qabdaa mere? Osuma qoosnu. Kuma ajaa'ibatti malee. Kaa faamilii tiyya. Faamilii tiyya gadheen beektu akka wallaahi leezim. Ani ummii tiyya yooniin ani ummii tiyya sa'aatii 24 keessa yooniin bilbileen dubbisne mataan fayyaanan qabu. Ummiin tiyya na qofa qabdi waan ta'eef. Oh, wow. Kana caalallee urii si dheeressee nama isaanii ta'uu rabbi si haa godhu. Gammachuun addunyaa tanarraa ati argattu yoo faamilii kan ishee quba qabaate. Nama osoo faamilii hin taane nama biraatii ta'uu rabbi si hin godhin. Sigalee ilma uuma feete godhuudhaaf yoo ta'e agarte isaan keessan haa argattu. Isaan yeroo gammadan gammachuun isaanii du'aayin isaan asisii godhan balarraa si dhorgiti. Dogoggorarraa si dhorgiti. Hanga feeteeti waan hamaa dalaydullee sababa du'aayee halkanii guyyaa isaan si godhaniif hamturraa dhokatta hamturraa si dhorga rabbiin. Soo saniifi hin irraanfatin. Hin irraanfadhu ammaatiin. Yaa hin beeksisu jaalan hin beeka bar. Obreetii yaatu hin beeksistu. Akkasii gaa'is hunda keessaniif namas jirtan hundaaf. Jechuun. Gorsa caaltuu kana fayyadamaa jena. Caaltuun tan hedduu nama gorsiti jiran. Dhagayaa didaan ta'e. Gorsaa osoo hin taane namni laaggizee waan namatti himu waan ifii isaatii irraas dabartu tokko hin jiru waan tarkaanfattee keessaas dabarte. Yaa. Saniif namni keenya irra hedduun keessattuu biyya arabaa kana keessatti faamilii irraanfannaa maatii dubbisuu irraanfannaa isaan jireenya jiraatan jennaa osoo isaanii hin taane namni wayii tokko yoo dhufee gargaarsa wayii nu gaafate osuma lakki hin jenne kanninaaf biyya arabaa keessaa biyyi saawud arabiyaa akkasi. Irra hedduun ijoollee achi keessa jirtu. Ka faamilii isaaniitiin hin taane haadhaa fi abbaan biyya rakkoo keessa jiran irra hedduun namni biraa yoo dhufee waa'ee Oromootii gaafate kannan.
osoo isaan hin gammachiisne wanni sii guutamtu takka illee nuun jirtu baay'isuu. Osoo faamiliin ta'e hin gammanne, osoo abbaan kee eegsi jiru, osoo inni rakkatee jiru, inuma addunyaan sii dabartu hin jirtu. Gin gaafa xiqqoo qabdurraa fuutee isaan gargaartee isaan gammachiiste ilmootiyya yoo isaan siin jaa wallaahi addunyaan tun siif ifti. Yes. Beekama san. Sanuma jechuu fedheeti. Galatoon. Jabaaddu. Bakka si taphachuuf seentee meree ani ba'uufi. Yalla deem caaltu rakkoon qabu. Okay, nan baa galatoome ulfaadhu. Abshir galatoon.